Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Indaka jirtu. Akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Meeshaa buleetti na qabannee deebinee dhufnee irraa akkanatti ayya kabajamtoota daawwattoota keenya irra dachaanee dhufnee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya baay'isoo keessan nu dubbisaa turtanii maal taatan nurraan badinaa piraankiidhaan maalidhaan jechaa turtanii kabajamtoota daawwattoota keenya neetworkii xixiqqoo rakkisa haala kana irra deebinee kanaan durallee dubbannee jirra bare ammaan immoo dachaanee dhufnee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya maal qabatanii dhuftayyoo jennee tokko maal wanni hin qabatin hin jiru ka wallahi mana keessa ka dubartiin baay'ee irraa haasofti gaafa jedhan Aishaa nama baay'ee irraa haasofti. Ani obboleettiin makiyyaan meeshaan kun baay'isoo gara Baalee deema. Baaleen godina Baalee deemaa jechuudha. Baalee deema. Kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettiin mana isii keessa rakabootiin isii nafne rakabootiin abbaa gadaa isii nafne kadimlaayitii kayoota abbaa manaa wajjin bicha fataa jettu isii hin nafne kayoota qophillee isii hin nafne egaa kana laala waan bareedaa kana laala jettee aannan danfisteetuma buna danfistee walitti xaphu godha. Daawwattoota keenya gaartan akkasitti fataa jaarsasii wajjin abbaa manaa isii wajjin jettullee bitattee dhiyeeffatteetiin dhuftee irti buleetiin teenna maal kana bichaa dharee waan ramadaanallee jiin immoo ji'a ramadaanaa ji'a maatiin du'aayii namaa godhu ji'a haadhafaa fi abbarraa du'aayii fudhatanii isallee akkasumatti qabattee dhuftee jirti buleetiin teenna. Egaa kana caalaa homaa isiniin jechuun danda'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Subscribe gochuudhaan mallattoo doolaa mirkitii tuquudhaan dafee isin bira akka gahu yeroo hundaa akka viidiyoon keenya isin bira gahu gochaa isiniin jecha warroonni chaanaalii keenya kana jaalatanii dhuftanii mootu maatii nu taatan guddaa galatoomaa ajajallee nu ajajjan ammallee ajajni keessan akkuma itti fufetti jira. Dhuftanii nu ajajuu dandeessan isiniin jedha. Lakkoofsi bilbila keenya duwwaa 9 69 50 duwwaa 9 itti aanu mootu duwwaa 9 48 89. Kanaan nu argachuu dandeettan daawwattoota keenya imo WhatsApp Telegramii hunda qabna. Daawwattoota keenya Messengerii waa hunda qabna. Irra guddaa garuu WhatsAppidhaan nu argachuu dandeettanii karaa WhatsApptiin nu dubbisaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya WhatsAppiin baay'inaan keessummeessina. Warri mootu tartiib isin bira gahu dhabee isin keessummeessina asumaan dhiifama isiniin jedha. Isin keessummeessuu dhabuuf osoo hin taane tarabatu isiniin ga'ini isin bira gaya inshaallah isiniin jenna. Obsaan nu eeggadha. Warri immoo isin keessummeessine meeshaan keessa viidiyoo isin bira ga'ini tartiibumaan isin bira ga'ina hunda isaatu isiniin jenna. Daawwattoota keenya yoo jedhe hin gahe ani gara kaameraamaanii Aashaan gara meeshaa nu wajjin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Hayya daawwattoota keenya kallattii meeshaa obboleettiin isin agarsiisutti gisee seenuu Global Sahanii qabdii obboleettiin teenna meeshaa isii kana waan adda godhu immoo obboleettiin teenna tuni meeshaa kana gisee takka tasoo hin taane gisee hedduutti xixiqqeessitee bitattee akka wacilleessitiin baay'inatti bitattee waliin gartee kunaan fudhachuu deemti. Global Sahaniin kunoo haala kanaan bitamee qophaa'ee fi jira obboleettiin qarshii 5,000 Global Sahanii beeytanii Global Sahan bicha osoo hin taane waa hedduu qabdii rakaboota abbaa gadaa qabdii. Rakaboota abbaa gadaallee akkuma beekamu kunooti. Rakaboota abbaa gadaa isa kana fakkaata. Daawwattoota keenyaa kunoo sofaa isaa wajjin siinii isaa wajjin saarbisii isaa wajjin termeelloo isaa wajjin haala kanaan waa hunda isaa guutuu wajjin feestaala immoo irraa hin cirre maaliif akka jalaala waaroofne karaa dheeraa deemu waan ta'eef irraa jala hin cirre haala kanaan rakaboota abbaa gadaa kana fakkaata. Kuma 300 ni beeytan daawwattoota keenya kallattiimaan meeshaa itti aanti yoo ta'u immoo rakaboota jimlaayitii qabdi kun akkana faabittiin jedhe kana qabdi. Beragataa isin agarsiisa baay'ee bareeda waan ta'eef baay'ee bareeda rakabooti kana baay'een jaaladha. Talaalaan bareeda. Kunoo sufraan jala afamnaa uffaa kana caalaa bareeda amma sufraan isaan afamnee agarsiisnee xiqqaa jedhee hayxaana qaba. Jabanaa nuteetu qaba. Termeelloo qaba kunoo kana. Kana fakkaatee nummaa mataa isaatii yoo haala kanaan bareeda. Bittiin kan jedhe qarshii 4,000 bitame. Daawwattoota keenya kana bichaa miti meeshaan makkiyyaa hedduu jira dhuunfaa maashina shunkurtii qabdi. Maashina shunkurtii kun maashina shunkurtii mootu akkuma carraa ta'e jechuudha. Maashina shunkurtii adda argatte makkiyyaan jechuudha. Koottaa isin agarsiisa daawwattoota keenya kuni mabraatidha.
Sakkaamee ka hojjetuudhaan beeytanii isin hunduma qoxaxaraa as keessaa hin qabaa. Kun shunkurtii keessaa ittiin baafamu jechuudhaan beeytanii. Kana bichaa miti maashinni shunkurtii kan makkiyyaa gisee mabraatiin badeemmootu harkaan ittiin daakan qaba. Kun gisee mabraatiin badee kana irraa dhistee jechuudha. Kanaan daakuu dandeetti. Kanaan daakuu dandeetti jechuudha. Waan dalagaa jechuudha kun gisee mabraatiin hin jirre gisee mabraatiin immoo kanaan daa'itti. Kana bichaa miti kun albee shan qabu jechuudha. Albee shan qabaa kun immoo shunkurtii keessaa harkaan osoo hin taane kana keessa gootee itti baafachuunidha. Fayyada wantoota keenya kana fakkaataa meeshaan obboleetti kenna. Maashinni shunkurtii orijinaalaa fi baay'ee shunkurtii tarkaaraa ta'edha jechuudha kuni. Kana fakkaata daawwattoota keenya meeshaa itti aanutti isin dabarsaa kallattii maane. Ishi mandaja karabaa jedhama. Mandajaan karabaa kun ishee jirtana isillee viidiyoo kan keessatti yeroo hedduu beekamti. Waan jechuudha. Saanii raanii lama qabdi obboleettiin teenna saanii raanii babbareedaa abaaboon isaa baay'ee bareedina abaaboon isaa garagara ta'e naa miti naan jette kun waan kana hundi abaaboon isaa garagara ta'e saanii raanii babbareedaa kana deebii jira. Maalaan obboleeyyan kiyya baay'ee bareeda maashaallah tabaarakallaa saanii raaniin tokkochi isaa qarshii 3,600 bitamaa lamaan isaa warratti beekachuu ni dandeettanii. Kana fakkaata saanii raanii wantoota kennaa kallattii malee meeshaa itti dabarsaa siinii fannoo qabdi. Siinii fannoo kana beekamtuudhaan biratti yeroo baay'ee agarsiifnee jirra. Kunis haala kanaan yoo daradaramtu jechuudha. Karaa dheeraa deemtu waan ta'eef ishigii keessaa hin baafne kunis itti agarsiisaa jirtan. Iyyin kana fakkaatti isiniin jedha daawwattoota kennaa. Kan itti aanu mootuyyuu inni marsaa itti aanu mootu uffata firaashaa uffata firaasii ayinataan qabdi obboleettiin teenna. Ayinatu isin qabdanii isin agarsiisaa kallattii malee nama jitura isiniin jedha daawwattoota kennaa. Kunoo fakkeenya faga kanaaf malee isin kana bichaan qabdu. Kan firaasha 6 qabdi kan tiraasii 18. Ammallee deebitee kan firaasha 6 qabdi kan tiraasii 18 nyaata biraatiin qabdi. Isa biraa baasii fi meetii qisho. Ayinanni tokko kan walaalaa irsan kana ayinata qixaanu mootu isin agarsiisa. Walaalaa kan hunda qabdu. Kana bichaa miti garana jira. Kan hunda qabdu kunoo obboleettiin teenna. Raasakti yaani kiyyaara akka ta'uufitti harka lama dachaa lama hundi tattee jechuudha. Aynaan tokko laalaa artan kana tokko immoo dhufa. Baay'ee bareeda kun maashaallah. Baay'ee bareeda yenneeni. Kana bareedadha. Yenneeti. Kana firaasii sallee tokko isin agarsiisa. Tajaajila keessa. Firaasii sallee kun maashaallah. Dizaayinii isin jettee naqamee kana fakkaata kun haala kanaan viiqetti qaba jechuudha. Baay'ee bareeda. Osoo duraanii kan caalaa bareedu hin baay'ee bareeda maashaallah. Maashaallah tabaarakallaa baay'ee bareeda. Kana fakkaata kun tiraas carqiin isillee isin jedha daawwattoota kennaa. Tiraas carqii kana firee 8 qabdi. Kan firee 8 qabdi. Kan tiraasa 6 qabdi. Haala kana dhisiisnee fi akkasiin jaalatti qopheessinee fi jiru isin jedha daawwattoota kennaa. Marsaan dhaan mootu timira kaartoonii 2 jedha. Timira kaartoonii 2 kunooti. Timira kaartoonii 2 tokko kana timira kaartoonii 2 qabdi obboleettiin teenna. Ka Ramadaana warri isiiti kan ergite gatiin isaa qarshii 2,500 kaartooniin tokko kiiloo 10 of keessaa qaba. Timira baay'ee bareedaa ta'edha. Waan namaati ishigii kun barbaadu malee osoo keessa agarsiise timira baay'ee bareedaa ta'edha. Timira mi'aawudha jechuudha. Chachaaroon kan gurguramu argee jira haala kanaan kaartoon isaa hiikame. Kan fakkaata daawwattoota kennaa kan biraan mootuyyuu aanan niidoo qabdi. Aanan niidoon isa kan ni beektan biyya. Niidoo iyyuu miti kunis jennu niidoorra irra oriijinaal akka ta'e jechuudha. Aanan wanxaasuma magariisni kun kan adda ta'edha. Aanan jabaadha. Isa kan kun maqaan isaa maal jedhama? Bikkaaw. Bikkaaw jedha. Hundaafuyyuu laala isinillee ni beektan biyya malee ni jira waan ta'eef. Aanan bareedaa kana isimatu filadhu kan naa bitinaan jettee kana bitee fi jira baay'ee bareeda maashaallah oriijinaala Ramadaanaaf warri akka barbaadetti waan barbaadan irraa hojjetachuu danda'anii kuukisii keekii waan adda addaa keessatti itti fayyadamuu danda'an kun jechuudha. Hundumaafuyyuu xaasaa lama bitteerti. Xaasaan tokko qarshii 2,300 isin xaasaa lama walirratti hidhaatanii yoo barbaadan bitachuu dandeettan isin jedha daawwattoota kennaa kan biraa zayitii abbaa leetirii 5 bittee fi jirti warra isiiti kun zayitii qulqulluu fi
beekamaa kan ta'edha zayitii biyya keenya keessatti jiru keessa tokkoffaadha kun namni yeroo ammaa kana fayyadama hayaatiin yani akkasuma raamiiti kanatu qulqulluudha kun gatiin isaa qarshii meeqa jira 1,100 zayitiin kuni zayitii baay'ee qulqulluu ta'edha ramadaana warra keessanii bitaa sarpiraayiz godhaa gammachiisa isinillee du'aa fudhadhaa isin jedha daawwattoota keenya Video kena karra kapan ni karena kata orang gambar disini kita kalau tuh share like subscribe aja nih kata ini video mau video itu kapan di sini nah mesha ada untuk nak alga wifi saat ini man tersimpan badan raga kapan di sini nah aja jadi itu jira gak besin agar sih nah amma film mau tuh yuk want di sini agar sini karena kayak sama di sini tuh video jirata akan sini beda seneti screenshot kulit dati foto dan yang berbeda ini mau makai saat membaris tadi gara WhatsApp kita nuberga Isin dubbisna isin binna isin geessina isin jecha irra daawwattoota keenya ammaaf an xumuree jira gadi yaada qabda. Hayya anillee yaada biraa badaa hin qabu egaa kanuma kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni meeshaa keenya jaalatanii chaanaalii keenya jaalatanii gama keenya dhuftan ajaja isin barbaadan kamiyyuu iddoo isin barbaadanitti isin geessuudhaaf qophiidha. Isin keessaa linkii keessan maannoo waan barbaadan ajajatanii suuraa isaa kaastanii gara keenya ergu qofa nuti edit goone achi deebisnee walii gallee haala hojiitiin keessa wal dubbisna isiniin jedha ammaan an xumuree jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.